Harka fuunee akkam jirtu warri bahariitiif jalatti argamtan ammas warri feesbuuka baharii orooliif jalatti argamtan cufti keessanuu nagaa keessanii anis fayyaadha. Har'a barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhufee barumsa waa'ee feesbuukaatiin wal qabatu jechaadha. Feesbuuka keessan kun haala kanaan gurraachessitan jechaadha. Maaliif adiin amma isin fayyadamtan sun baay'ee tokko miidhaa ija keessanirraan gaha jechuudha. Kana waan ta'eef isinis haala kanaan gurraachessitanii yoo fayyadamtan fayyaa ija keessanii ni eeggattu. Ammas chaarjii keessanis isin ni qusata jechaadha. Akkanatti hanga barbaadan saa hanga barbaadan yoo keessa teettan uma tokko miidhaa takka isinirraan hin gahu jechaadha. Baay'ee tokko waan namatti tole feesbuukni haraya dhaabdeetti dhufe hin haaromfame jechuudha. Amma kanaan isin garsiisa hundi keessanuu irraa baradhaa waliifis sheer godhuudhaan kunoo waan hedduu takka namatti tolu koommentii kanaan kennee baha salawaata waan ta'eef bira dabruun hin ta'u. Sallallahu alaihi wasallam. Amma akkamitti akka akkana godhataniin isin garsiisa jechuudha keessaa bahee feesbuuka keessan dura akkanatti deeffatuudhaaf feesbuukni abdeetti dhufe waan ta'eef pilaastoor keessan seentu pilaastoor keessan keessa hogguu seentanii kaatan bakka sarchi kana dhuftan jechuudha. Bakka sarchi kanatti Facebook jettanii barreessitanii Facebook jettanii hogga kana barreessan sarchi gootanii kunoo akkanatti fida jechuudha. Sorry, notification YouTube itti gubbaan dhufe kunoo haala kanaan fida jechuudha. Keessan yoo update ka gaafatu taate update gootan jechuudha. Update ka jedhu gootanii anamma update waan godhee jiruuf open qofaan jira jechuudha. Maaliif duraan update godhe waan ta'eef egaa update gootanii kaatanii immoo keessaa baatanii amma ammoo gara barumsaa isin deemsisuun duratti dura YouTube YouTube irra hogguu seentanii kaatan kunoo bakka sarchi kanatti jechuudha. Irra gadi tuuxanii kaatanii egasii bahariitti jettanii barreessitanii baharii kunoo baharii kunoo haala kanaan yoo barreessitanii jettan kunoo irra gadi tuuxanii egasii ammoo kunoo haala kanaan isinii fida. Subscribe mallattoo jedhu kana ni argitanii subscribe kana ni tuuxanii warri duraan subscribe gootan immoo baay'ee tokko galatoomaan isiniin jedha. Isinis akka barumsa irraa argataa jirtan abdiin qaba. Warri har'a haaraa dhuftan immoo subscribe eega tuuxanii kaatanii mallattoo bilbilaa irra godhuu hin irraanfatinaa. Maaliif wanti hanga dhiisu bifa notificationiitiin isinii dhufa waan ta'eef barumsa an duraa dalage ilaaluudhaaf ammoo bakka profaayilaa kanarra gad tuuxan jechuudha. Kuno egasii haala kanaan isinii fide jechuudha. Egasii isin ammootu kuno bakka videos ka jedhu kana tuuxanii maaliif home bakka jedhu kanatti barumsa muraasa qofaas keessa jira jechuudha. Video muraasa isin ammoo video hunda isaa tartiibaan argatuuf videos bakka jedhu kanarra gad tuuxanii achi booda kuno hunda isaatu tartiibaan as keessa jira jechuudha. Ka isinii dalagame irraa baradhaa ጊዜ ላልተን አሞቱ ላይክ ጎዱ ኢራንፈነን እስኒን ጀዳ ቪዲዮ ኩየ አሞ ላይክ ሼር ጎዱ አካሂን ኢራንፈነን እስኒን ጀዳ ጊዜ ሰብስክራይብ ጎታ መለቱ ቢልቢላሰን የሙ ኢረጎዱ አካሂን ኢራንፈነ ማሊፊ ኩኖ ሐላ ካናን ያርግተኒ ኩኖ በካ ዩቲዩብ ካና ቢፋ ካናን እስኒ ዱፈ ጀቻላ ኖቲፊኬሽን ጉባ ካናራት ሐላ ካናን እስኒ ፊዳ መለቱን ቢልቢላ ወኒ ፋይዱ ካና ዋንቲ ኤፊን እስኒን ጀዳ አማ አሞ ገራበሩምሳ እስኒ ደምሳ ፌስቡክ አንራ ንሴንተኒ Facebook irra hogguu seentanii kaatan sarara sadiin kana tuuxan jechuudha. Kunoo asumaanuu wanti isin dhaamu jechuudha. Baharii tube peejiidha jechaadha. Peejii kana like follow godhadhaa. Maaliif wanta tokko isarratti gadi isinii dhiisa. Ammas linkiiwwan YouTube achirra isinii kaaha waan ta'eef baharii tube like follow godhuu hin irraanfatinaa peejii. Setting the privacy ka jedhu kana gad tuuxan jechuudha.
Setting da privacy irra eegatu hidhanii jettan kun haala kanaan asitti isinii fida jechuudha. Dark ka jedhu kana mallattoo akka urjii tana ni argitanii mallattoo akka baatii tana jechuudha. Isarra gaditu hidhanii dark mode ka jedhu irra jechuudha. Kun keessan haala kanaan off ka jedhu irra jira jechuudha. Kiyya amma on irra waan jiruuf keessan off kanarra jira jechuudha. Off irra yoo jira haala kanaan ni addaata. Adiin isaa kun jechuudha ija nama saaba qalbii laayit ija kana ni fuudha jechuudha. Kana waan ta'eef akka ija keessan isin hin miineef on kanarra ni gootanii on irra gootanii jettan kun gurraacha'ee jira. Barreeffamoota qofatu addaata. Haala kanaan itti fayyadamaan isin hin jedha. Yaada qabdan koomentii jalatti naalaadha. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa har'a turaa. Video kana like share godhu akka hin irraanfanne hiriyoota keessaniif messengeraan share godha groupiiwwan keessa jirtan fa'aatti. Anis messengeraan fa'a isin erga. Isinis akkuma isaa forward godha hiriyoota keessaniif badhaasan isin jedha. Nagaa har'a turaa.